Araarsi sana araarsu. Amma yeroo dhaaf amma uummata keessa waliin lollu. Namni tokko illee dubbatiin haati. Maallaqa na bira kaa. Abbaan dhimmoota olii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد داتو تكلم ما دچان دفنا جرا دچان دفنا جرا ما سلامت قافد وقت السلام عليكم أكم جرتا ورد داتو تكلم بقى جرات إنشا فيديو لما تاتين دچان دفنا جرا أكو مدرتي أرجتانيتي سجنتان كي نكو مدبنا إتفجرا جنارا كي هني لبقوا دي ماسي أكاسي ياسين أما أكدرا إسني تبنتي أما برانكي رد دلقوا دي أمنا ياسين دفجرا نبيله درجة رجع جرا جرا أكاسي Anggal wanu wajin tura, yero yasin dufu, aku nama, amin anes kot, dibate, berafti, mal dari, amina, amina. Jarak dok ba? Akas ya tuh ya sifat dufani jarak dufan makara abdi fajinu dufani jarani asgani jarani kalas cali sama kena segentan jo. Akas ya tuh kena segentan kena aku itu fajra dufani jarani sana lewa. Akasi dufa jarani. Oke. Akas itu tuh toko fabe. Ah, malah bawa masuk kota kerana asin dua sena. Yasin acuat di sana mana isabarat? Bisa kan di sana cuat? Yasin acuat tahu? Yasin isin gama sih tak? Kau nak cakap apa tak? Kau nak si fol jelas? Saya nanti kamu datang ni. Aci sih seperti mana cakap? Ewa. Akasi orang tu dah orang tu kena aku haflan kun kemali sini fakata aja abdi. Haflan ni nagalu dia. Woi surprise nak orang tanya orang. Lama tengok dia tanya singgo ni. Nagalu dia. Ajo kemali. Arafla yani si naam si balik mak kamali ka. Lutu ni ne. Mustafa no kemali. Mbak itu. Yasin kam masih wajib nufe. Yasin aflan kun kemali fakate wala altot. Ah? Malin bay. Mbehon. Akai wala. Mbehu. Ane sesama jun nufe mi. Ewa. Mbehon. Me kanafu bakatakati Yasin asgar garati baggamade yani. Yasin baggamade. Abo. Malu gamade. Allah ibarak. Nafun galle ma ita jinta. Mal sabbin gamade. Kunin gamade. Ha? मैं गम्मत चुत्ता नाफिन कर ले baggamade sinja jira. वलमानु बगम्मन Sagalen kyo takkan dage. वलमानु बगम्मन ने Ewa. अयो माल नंगल ले नाइब सा Yasin baggamade tani. Na agale churi de na angal le chujira. Ofi namni baggamade ge ma chalisen gammadu. Hillo na. इतमान जरा गम्मत चु दुआन गम्मत चु ना कबाबर ए पर जे दिन जरा जे बर मैं को तो अपडेट इतिहास है an kamera kaba ati taase an kamera kaba baggamade ini maaliif baggamade lees bugaa fadhu यासु बगम्मत walumaanu baggamade बगर रब्बी गुया खनान सिगे walumaanu bagar अतिले बगम्मत Walumaanu bagagamu. kabajamtoota afurtoota keenya isinillee dhaga'uu dhabuu dandeessanii yaasuuf jaartiin urga wal fuudhanii turanii jiranii daa'ima lama argataniiranii har'a ammoo wan yaasuu surprise godhuuf deemna wanni nu godhuuf deemnullee jaartii lammata masaanuu itti fuudhuuf deemna bagammatti masaanuudha akkasii lasiisoo beekan waan kanan waan amma dubbadhe kanan ta'adhe ijanatti hin dhibeessi akkan bagammadde siif jira walumaanu baggamade gammachuun garuu tamaali walumaa galatti yoo beekuullee dhabaatte jaartii tan ta'e tanatu surprise godhe garaa qabdiinatti fakkaate osoo isii garaa qabaattee surprise haflaa kana fakkaatu si goote maatu si bareeda gaa gammachuma manni bira maal jirtetti itti jirraami sagalee
Hayyee. Hayyee. Mee maaltu si dhagaa? Wallahi gammachuu guddaan qaba. Osoo ta'e. Alhamdulillah ijatuman fudhaga. Alhamdulillah jettee. Ayyo. Kanuma. Ayyo. Saayidoo kootutti alhamdulillah jedhee fudhadhaa jira. Yaani onneen isaa akkana Maal ta'e? yaani osoo jaartiin isaa surprise isa godhaa jiraattee garaa qaba jetteeni har'a. Mee maaltu si dhagama? Hagam gammad. Yaani uummata onneen isaa akkana godhataa akkana dhawataa jirti. Amma nasdachiftanii barbaadu. Haasudhaadhe dubsi jechuun haflaa. Ay amee tayyib yoo kana ta'uu dhaabattee waan biraa mee maal si fakkaata? Gammachuudha. Waan gammachuu takka beekadha. Alhamdulillah isma gammachuu qooddata. Kanuma gaanni biraa maal jirote? Tayyib osoo sagantaan kun kee ta'e hoo maal jedhu? Sagantaan dilli kummoo. Maashaallah. Gammachuun tiyya gammachee siidan fudhu. Ammallee rakkoo qaba. Arifannootu marra jira. Mee Saayidoo dabarsa. Funyaan maas fuudhane. Mee Saayidoo dabarsa. Funyaan maas fuudhane. Dhugaa nagaa qabda. Rifadhee bar. Dhugaa rifatteerta. Rifadhee dhugaadha. Meeti Amina. Mallaqa isaas kenna. Eega dide. Mallaqa maali? Eessa guutu? Idee mallaqa. Yaasiin baga gammadee wanta asii argitu kana kaameera mul'isi. Kaameera mul'isi asuma. Wanta as keessa jiru kun hunduu doolaara. Sababbiinis xiqqoo kaameeraa siqi. Sababbiinillee sababbii ati viidiyoon tante shoortisiin ati gadhiiste miiliyoona 35 laalamtee 39 guutee miiliyoona 35 sababbii isii laalamtee sababbii kanaaf YouTube namoota yeroo tokko filatee namoota shoortisii viidiyoo gadhiisu keessa akka carraa akka lotoriitti namoota nasiiba keessa oolcha. Si galee amma kaleessa na amantee na amanuu baattee dhugamaan sumayyaa warra YouTube shariikarraa bilbilee ficha. Muqaabalaa goona jedhaniin. Tasa nam tokko addunyaarraa baatii jaha nama fudhatan gara Ameerikaa fa'a gara shariikaa Awurooppaa fa'a gara shariikaa YouTube kana fudhatanii bashannana adda addaa godhaniitiin nama deebisan. Tokko immoo badhaasa mallaqa guddaa kennin argine kana erganiif. Si galee nasiibaa beeku nama. Sababbii ati viidiyoon tante riikardii yeroo gabaabaa keessa cabsitee miiliyoona 35 laalamteef YouTube si jajjabeessuuf ixaa san keessa lootorii san keessa seentee mallaqa kan hunda si erge imeelii kan kenna biran turre dhiyootan waa sirra sitte. Koppiraayit mamaa si dhufee wanti verifaayi si gootuuf akkuma dhibbaa verifaayi san guutuu yeroo an seenu miseeyyiin dhufte. Akka atin arginetti achirra deebisee YouTube irratti maanaajaruma si godheetiniin ani oonara ta'eetiniin YouTube irra ture. Digalee akkuma abbaa YouTube ta'e YouTube kan keetirra ture ati garuu maanaajara waa hundan goota keessan seenta garuu waan ati akka gara mallaqaati ilaallee si godheen. Akkasitti akka ati ilaallee si godheetiniin mallaqa kan akka inni si seenu akkaawuntii si sirreessee achumarraa edit godhee akka malee inni bira godhee mallaqa baasnee siif finne mabruuk jedhaan hime. Kanaaf amma mallaqa kana gara dubbii iyyuu deemna. Mallaqa kana si qofaa miti keetti taare shoortisii siif Mustafaa dhaqoo jitalagee wal fannisaa ture. Kanaafuu mallaqa kana qixxee isin lamaan fudhata. Qixxee immoo anaa fi abdii fa'aa fudhata halkan wajjin bulee uummata hojjaasaa ture. Kanaaf adda qoodannee kaanii wajjin haasa'u. Mee maal jetta kanarratti mallaqa doolaaraa kana ga'u si erganii jiranii. Dilli kun doolaara. Dhageeffadhu amanuu dandeessa amanuu dhabuu dandeessa. Mustafaa fi situ adda qoodama qixxee jechaadha. Kaafi ammoo Nu adda qoodama. Anaaf Saayidootu adda qoodama. Gimmaasha isin lamaanii kennina. Gimmaashaaf ammoo yookaan harka dhibba keessa 25 nuu kennitanii 75 Isinillee xiqqoo kennaa dhaabadha. isinii fi kennina. Mee kanarra maal jedha? Jarana dhagaa abdiin kun asitti lafaan dha'uu deema maallaqa guddaa ani dhugamoo kijiba isa. Amma dhugaa fi kijibaa miti. Osoo kijiba taatee namoota hagana gahu waamnee iddoo kanatti hin taphannu beektaa taphni hin jiru. Kanaafuu mallaqa kana nuun qooddamoo nuun qooddu.
maaliif isin qotta gaa maallaqa sana guyyaa itti lafeetti dalageen eeshi isin qotta. Yaasin. Namni diraamaa lafeen hojii dalagu maallaqa dirqama sochii adda qottata. Maallaqa gara gahu kana eessa keettamee amma fudhatte maal bittaayyuu xayyaara bitee bakiinaa bitee irraafa kam godha. Gurbaan akka sanaan fudhu wal fannisaa Hai, Mustafa na khanne juga orang rumah. Tamam mama diko kamila dismi. La kamila ko. Akana mati. Kamila ko. Tibne qoranna. Amma Mustafa atille yaasinu dhage. Gimaash isni kenna harka dibba keessa 75 fudhatani. Garuu 25 itti xaarree jira. Keessattuu anfa Saidoo email bira jira. Anfa keessattuu laaluun itti xaaree beeka. Laalu. Wa alaikum salam. Kanaafuyyuu harka dibba keessa laalu maal itti xaaree ittarree yeroo meeqa shortii sani Mustafa namni dhagaa hunda skeena kaayyatee dhagaan bakka inni geessan Mustafa waan ta'eef namni dhagaa uffataanillee balleessee uffatallee jalaa cicciree dhagaa saniin kiiloo san kaase Mustafaadhaami maallaqa sun guutuu Mustafa fudhachuu qaba. Mustafaan dalaga malee deemtaa yoo dhageeffadhu Mustafaan hojii dalaga malee dirqama maallaqa san hojii adda gochuu qaba. Mustafa fudhachuu qaba guutuu. Adabadhu gattaa ilaali. Akkas taanaan haqa imnaami mallee nu lamaaniif qixxeessina kan nyaannu nu gaafattan malee silaachi nu fudhatan. Uffanni keenyuti. Gimmaashii xiyyaarraa naa kennaa isinii kenne baa isa waliin faama. Uffanni keenyuti itti uffanni. Kiyya. Kee Mustafa itti ta'e. Keessirra jira. Kararra yaana barsiisa. Akkas taanaan kun guutuun maallaqni eega xiyyeetaa bira gaa maallaqa. Ilmaadha. Maallaqaan itti lafee asiin ga'e riyaala takka naman kun. Riyaala. La ko akkasii miti hinta bannu ko. La akkasii miti ko. Amma yaasu ko gara sirnaa deemna ko kabajamtoota afurtoota keenya amma mallaqa nuu qoodaman ko. Taa dhugaa takkala. Namni tokko hin qoodu riyaala. Salphumatti jira keenya maallaqa kana. Dhaabu ta'u. Mustafa mallaqa anu ko do tamo akka non ko may majita baranis wajjin inni reegamu idara anis wajjin inni reegamu waan kiyarraa naa kennanii kaawwa musaa mayaa akhi balaan buuf deema akkamiin taaduba yeroo lammaffaa maalin siif dhufa yeroo amma kadhuus akka jedhu kiyya dalagaa jira maalin kiyya indaa bulee shidab ana siyarar sarab lakin ararsini gama kanatti araruñu sani yuutubi yoo jira maal alaa jechuudha ma yaa akhi maal ati mee qaba ati jara keessa reegamu natu qaara ana isin arars namni salphina koy yaasin arars amma yeroodhaaf amma uummata keessa waliin lollu namni tokko illee hin dubbatinaati maallaqa na bira kaa na bira kaati booda yaani abbaan dhimmoota wal bira dhufeeti mee takka hajji harka dhaafi abbaan dhimmaa kun hundi dhufee teennee waliin hommatiin xaarra tokko na bira kaayoo jedhu iyyuu teennee waliin mari'annee isi araarsinee yaani nama wanni gahuu qabuuf illee halli itti gooneeti akkasii xumurraa akkasii malee na bira ta'a. Mallaqa si biran kenna. Ruubillee taasisaa sinii argattan. Karoora kee maal jedhanii mallaqa sanii? anum si deebisa hajjiin gaafatin karoora isaa maal goota anum deebisa dubartii ittiin fuudha. Hajjiin mallaqa san nyaatee osoo Mustafaa Jawuuti. Akkasiin jedhu amma dhugumaan nu qoodaman qoodu. Hin qoodu leeshiin qooda. Hin qoodu yeriyaan. Ruubii nuun kennitu. Rubuu miti. Farankaa lama siin qabu. Yalla gattaa. Kabajamtoota afurtoota keenya. Faranki geesseeti. Faranki nu kaayinu fakkata. Kun hin bara leesh boo as kan ni maallaq. Woy. As kan ni boo. As kan ni maallaq. Lala, kanas. La ko gattaa sitti ma yaasi waa sitti ma gattaa. Hai, isa fikantu maallaqa namaanni. Dhaabadhu.
Astaghfirullah Yasin. Bagas ya. Maal qaba sotti qomallee nu kennite. Waan kanatti Isuma akkasii ol fannisisamaa dhokete. Fannise san dalagaadhaa mire. Inni isaanii wanni jira. Amma Yasin dhugamaadhaati kallachi fufuure. Funyaan si fufuure. Garuu ati mallaqa kana waan dhoggateef maal dhoggateef? sababaan isaa laala akkasii miti Saayido. Mallanni as keessa jiru wata kan jiran. Nu haga ammaa piraankisi godhaa jirra. Osoo dhugaallee taate duwwaadha kun as keessa jiru. Duwwaadha. Osoo dhugaallee ta'e sababnummaan ati mallaqa kana dhoggattu maali? Anillee wanni inni hangammaa isin dideefu piraankii kanarra dalagaa jiran isin argeetiin jira. Olaa ayin agar. Maal argite? Maalin argite? Nama qabee maayikii nama qabee waan kan nama dalaga. La insaalfatini. Wanni funyaan si fufuureef maali? Naas darre. Garuu piraankii kate ijaan akkana hojjetu. Galas harka dhiyaafi galas. La nu dhoggatee jira garuu. Akka isaan dhoggatee garuu yoo dhugaan piraankii ta'uu shakkeetiin dhoggatee homaa miti. Yoo garuu dhugaan nu dhoggatee dhaabadhu tamam. Osoo dubbiin dhugaa taate nuu kennitamu. Dhugaa yoo ta'e itu birrii yoon isin kan eenyuuf hin kannabu. Mee wallahi Wallaahi. kalas Harka isin kan eenyuuf hin kannabu. Wallahi inkijiba. Lakki kijibu. Wallahi inkijiba. Amala. Amma doolar hagana ga'u fidnee isin kennin eenyu kenna doolar dhibba nuun qoodu. Inkijiba. Wallahi inkijiba. Dhugaan sayina yuutuubaroota Oromoo hayyamaniif yoo waan kanniniif eenyuuf hin kannabu. Wallahi. Wallaahi. Kalas harka dhaafi ammallee irra. Goobas. Galatoom. akkasii warra sodaatota kenna viidiyoo nu dheerattee jirti viidiyoo ittaan godha garra sagantaan kennitu uramne hanga dhumaan wajjin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.